Ashama akka mooltan sagantaa BBC Afaan Oromoo caqasaati jirtu akkuma yeroo darbee waadaa seenne keessummaa har'aa finnee dhufneerra keessummaan keenya irraa immoo kan hundi keessan yookiin immoo gara caaluu keessan beektan Jawaar Maammadidha. Siyaasa mormii mataa keessumaa waggaa 10 dura ture siyaasa Oromoo fi Itoophiyaa akkasumas immoo siyaasa gaanfa Afrikaa irratti ifatti dubbachuudhaan beekama. Egaa dhimmoota keessumaa gaanfa Afrikaa muddama cimee jiru irratti fi siyaasa Oromoo fi Itoophiyaa fi kan biyyoota ollaallee irratti odeessuuf affeeranneerra. Amma kallattumaan isatti cinachuudha. Jawaar akkam oolte? Nagaa akkam jirta fayyuma? Nagaa galatasaa. Egaa keessumaa goone kan si affeera yeroo itti gaanfa Afrikaatti muddamni cimee kanatti gaanfa Afrikaa kana dubbiin dhibeen beeku. Garuu dhiyoo kana erga Israa'el Somaalilaandiif biyya jalqabaa beekamtii kennitee taatee asii sochii garaagaraa argaati jirra. Biyyoonni toora garaagaraan muddama cimsaniiti jiru. Gaaffiiwwan garaagaraas qabna kan si gaafannu. Mee jalqaba irratti muddama deemaa jiru kuni waan eegamaa ture moo waan haaraadha? Wanni kun waanuma bilchaataa turedha. Waggoota 10 dabre kana keessatti biyyoonni muraasni humna diinagdeetiin cimaa dhufuudhaan aangoo sadarkaa walakkaa takka middle power states sadarkaa jedhamu ga'anii dura akkuma beektu super power takka humna gurguddaa lama yookiin sadii jira. Ameerikaa, Chaayinaa, Raashiyaa jira. Isaantu naannoo keenyas ta'ee naannolee hariiroo biyyoota keessa dhiibbaa godha. Waggoota 10 dabran kana garuu biyyoonni muraasni diinagdeenis guddataa dhufanii hawwiin naannoo gaanfa Afrikaa kanaa bakkoota adda addaatti olaantummaa isaanii gonfachuudhaaf qabanii fi wal dorgommiin isaanii cimaa dhufe biyyoonni kunis biyyoonni akka Turkii, biyyoonni akka United Arab Emirates, Qatar, Saudi Arabiyaa, Israa'el biyyoonni kun humnaan cimanii dhufanii dorgommii keessa jiranii kanaaf hirmaannaan isaanii biyyoota kana gooluu erga eegalee bubbuleera. Amma immoo hammachaa deemaa jira jechuudha. As keessatti gaheen Itoophiyaa maal ta'uu qaba? Akka biyya guddoo gaanfa Afrikaa taatetti fedhii ofii fedhii biyyaalessaa ofiis qabdi. Itoophiyaan maal gochuu qabdi? Itoophiyaan miidhamoo hin hubanne amma deemaa yeroo kun? Egaa hariiroo biyya alaa wajjin hoggaa godhan waan sadii irraa fayyadamuudhaaf waan sadii gurguddoo fayyadamuudhaaf kan hariiroo uummannu tokko inni guddaan misooma irratti akka nu tumsan gama daldalaatiin haa ta'u gara investimentii gidduutiin haa ta'u akka nu tumsaniif. Lammaffaa security irratti nageenya humna nageenyaa keenya akka nu cimsan tumsa nageenyaa uummachuudhaaf. Sadaffaa yeroo baay'ee kan goone sirna dimokiraasii ijaarsa biyyaa keessatti shoora akka taphataniif. Madaalliin Itoophiyaan hariiroon isiin gootu kana keessaa kamna fayyada jettee laaluu barbaachisa ture. Hariiroon waggoota 7 dabran godhame keessatti olaalle hariiroo hirkattummaati kan ta'e hariiroon keessattuu United Arab Emirates wajjin godhame kun madaallii sadeen jenne saniin gama diinagdeetiin isaa taatu gama securitytiin isaa taatu gama ijaarsa biyyaa sirna ijaaruu sirna dimokiraasii ijaaruu keessatti illee faayidaan inni qabaate hin jiru. Ini hammeessa malee keessattuu gama securitytiin warri United Arab Emirates kun amma gara securitytiin kan hirmaataa jiran kan jedhamu. Hirmaannaan isaanii garuu lola Itoophiyaa keessa wal waraansa keessoo kan hammeessaa dhufe malee kan tolchaa dhufe akka hin taane agarra. Itoophiyaan silaa keessattuu gara ijaarsa biyyaa gara diinagdee cimsuu irratti hariiroo uummachuu osoo qabdu hirkattummaa gara security keessa seentee jechuudha. Gaanfa Afrikaa kun akkuma duratti kaastee muddama dhabee hin beeku. Ameerika Israa'el beekamtii kennitee asii tarii Itoophiyaan biyyoonni kaan illee itti aananii kennuu danda'u yaadoleen jedhan jiru. Tarii Itoophiyaan itti aantee beekamtii kennuu dandeessi Somaalilaandiif haala amma jiruun? Itoophiyaan tarsiima ofii maammata qabdu turte Somaalilaand irratti bara mallasaati irraa kaasee dursinee beekamtiin kenninu garuu gaafa biyyoonni biraa beekamtii kennuu eegalan itti aanseenuu kenna jennu jedhamu ture. Ejjennoon kun waggaa 3 jijjiirame waliigaltee Somaalilaand argachuudhaaf Itoophiyaan immoo beekamtii kennuudhaaf waliigaltee sadarkaa jalqabaa seenanii turan. Wanni sun lola fi dalansuu guddaa Somaaliyaa fi akkasumas hawaasa addunyaa irraa waan kaaseef if duuba deebite. Amma bakka hin taane taate jechuudha. Yookiin jalqabuma waliigaltee san keessa seenuu hin qaban turanii erga seenanii immoo cichaniitti deemuu qaban turan.
Amma warri Somalilaandis akka gaaf duraatitti dirqama beekamtii Itoophiyaa hagas mara barbaachisaa jedhanii argamu. Maaliif biyyoonni Israa'el osoo hin ta'in biyyoonni biraatis hiriira qabatanii beekamtii nuu kennu. Calculation jedhan keessa waan jiraniif waan Itoophiyaan gaafatte kennuudhaaf hagas mara fedhii waan qaban natti hin fakkaatu. Hariiroo cimsachuu hin barbaadu. Garuu akka amma duraa sanitti bargaining power Itoophiyaa waan irratti fakkaata. Carraan Itoophiyaan dhabde maalidha? Agartee waggaa lamaan har'aasan waliigaltee godhame Somalilaand wajjin. Waliigaltee sadarkaa jalqabaa memorandum of understanding jedhamu godhame. Dhiibbaa gamaa gamanaan godhameen Itoophiyaan waliigaltee san keessaa baate. Kun warra Somalilaand baay'ee rifachiise, baay'ee dallansiise. Maaliif ni ganamne. Isaan pireezidentichi isaa wasaniin filannoo dhabe akkuma yaadattu Musa Biin. Innis ta'e warri kun waan isaan jedhan ni ganamne waan jedhaniif amma Itoophiyaatti garaa of kennu, Itoophiyaa amananii garaa of kennu irratti rakkoo qabu. Lammaffaa warri Somalilaand nama dura beekamtii isaanii kennu kadhachaa turan waan barbaadan isin kennaa beekamtii nu kennaa. Amma Itoophiyaan ka duraas ta'uu hin dandeenye. Ka lammataa immoo taatee itti deemuudhaaf warri Somalilaand waan sila waggaa lamaan har'aa kennan san kennuudhaaf wanti isaan teknu jiru. Maaliif biyyoonni biraas hin jedhe jechuu. Kanaaf humni Itoophiyaan ittiin negotiate gootee dantaasii ittiin naannoo sanitti mirkaneeffachuudhaa qabdu baay'ee laaffate. Dhimmi Somalilaandiin wal qabatee dhufe sun balaa guddaa fide. Warra Tarkii fi warra Ijipt fidee Somaaliyaa keessa seensee Jibuutii keessa seensisee gara Eertiraas fidee gara Sudaanis fidee akka marfama keessa akka nu galchu nu godhe jechuudha. Kanaaf humni Itoophiyaa kan waggaa lamaan har'aatirra gadi laaffatee akka jirti hubatu warri Somalilaand. Ammas beekamtii Itoophiyaa hin barbaadu garuu beekamtii san argachuudhaaf wanni isaan kennan kan silaa waggaa lamaan dura kennanii gadi ta'a jechuudha. Asirratti wanni jabaatee ka'u duratti isatti kaastee keessumaa waggaa lama dura Itoophiyaan Somalilaand wajjin walii galuun ishee Somaaliyaa qofa osoo hin taane biyyoota akka Itoophiyaaf akka diinaatti ilaalaman kan mootummaan akka ibsu fakkeenyaaf kanneen akka Eertiraa fi Masrii akka isaan hariiroo isaanii Somaaliyaa wajjin cimsan godheera. Eegasii booda mootummaan Itoophiyaa fi Somaaliyaa haala jiru fuuluu fi haaraa turanii. Masriin keessumaa beekamtii Israa'el Somaalilaandiif kennitee haalaan cimsitee mormaa jirti. Kun tarii Itoophiyaaf akka gaariitti ilaalamuu danda'a naannicha keessa fedhii waan qabduuf. Biyyoonni baay'ee dugaleessarra jiran kun warri humna sadarkaa walakkaarra jiran kun wal dorgommii cimaa keessa jiran. Itoophiyaa keessatti qofa osoo hin ta'in Liibiyaa irraa kaasee Sudaaniin qaxxaamuree Itoophiyaa, Somaaliyaa, Yemen hanga Siiriyaatti wal dorgommii cimaa keessa jiran. Kanaaf hamma danda'amanitti tokko kan biraa dhiibuudhaaf yaallii guddaadha kan godhaa jiranii. Masriin faallaa warra Israa'el dhaabachuun dirqama Itoophiyaa amma tokko ni fayyada garuu dirqama faayidaa guddaan qabaatu. Maaliif sitti fakkaate Israa'el fi Masriin hariiroo gaanfa Afrikaatirra dabre qabu. Maaliif dhimma Palestaayinii wal qabatee dhimma daangaatiin wal qabatee Masrii fi Israa'el baay'ee wal barbaadu, baay'ee wal irratti hirkatu. Nageenyi isaanii wal irratti hirkata. Kanaaf Itoophiyaadhaa jecha Israa'el Masriin wal duran dhaabattu. Masriinis Somaaliyaadhaa jecha hangas mara afaan bira dabree tarkaanfii qabatamaatiin Somaaliyaa biraan dhaabattu. Masrii fi Israa'el hariiroon isaanii dhimma Somaaliyaa fi Itoophiyaatii ol waan ta'eef dhimmoota amma godhan kana ibsa ejjennoo dippiloomaasii bira dabree gara dhiibbaa guddaa uumuutitti waan deeman natti fakkaatu. Isaan caalaa hedduu barbaachisaa kan ta'u amma Saudi Arabiyaa fi Emireeti. Akkuma gartuu Saudi Arabiyaa fi Emireet Yemen irratti wal dura dhaabbataa jiru, Sudaan irratti wal dura dhaabbataa jiru. Amma immoo Itoophiyaa irratti illee wal dura dhaabbachaa jiru. Odeeffannoon amma gammaa qabuun dhiyeenya kana mootummaa Itoophiyaa humna Rapid Support Force RSF jedhamu ka Sudaan keessa jiruuf bakka buufata waraanaa Beenishaangul keessatti kennuun kun warra Saudi Arabiyaa hedduu dallansiisee jira. Guddaas waan qabaniif wal dorgommii guddaa keessas waan jiraniif Israa'el fi Ijipt caalaa kan dhiibbaa guddaa godhuu danda'u Itoophiyaa irrattis haa taatu, Somaaliyaa irrattis haa taatu, Eertiraa irrattis levereejii guddaa kan qabu, dantaa guddaas kan qabu jara lamaan kana jechuudha. Waan gaarii kaasee duratti gaafachuufan ture muddamni keessummaa dhibdeen UAE fi Saudi Arabiyaa gaanfa Afrikaa amma baha Afrikaa dhaqee fedhiin isaanii dorgommii isaanii cimeera. Itoophiyaaf akka miidhuu danda'a wanni kun lamman isaanii wal faana deemsuuf yaala mootummaanii
Garuu milkaa'uu danda'a Itoophiyaa akkasumas biyyoota ollaa irratti dhiibbaa akkamii qaba? Itoophiyaa balaa guddaadha. Balaan kun immoo already mul'ataa jira. Yeroo ammaatti Itoophiyaan hirkattuu United Arab Emirates taatee jirti. United Arab Emirates dhiibbaa guddaadha. To'annaa guddaa funyaan qabdee oofaa jirti jechuun dandeenya mootummaa Itoophiyaa. Kun warra Saudi Arabiyaa hedduu dallansiisa. Rakkoo keessa seenee jira mootummaan amma jiru kun maaliif gama diinagdeetiin yoo taate daldala guddaa qabnu warra Saudi Arabiyaa wajjin. Gama seekuriitiitiin immoo amma hariiroo guddaa kan qabnu warra Emirates wajjin. Turee bulee lamaan keessaatti filachuuf ni dirqamna. Haga ammaa lamaan haga irra guddaa irra jireessaan warra Abu Dhabii takka warra Emirates kanatti adi'an malee warra Suudis sossobachaa qabannee deemuuf yaalamaa ture. Amma garuu wal dura dhaabbannaan isaaniitis ka lafa jalaa bira dabree ifatti walitti bobba'aa waan jiraniif akkuma agartuu Yemen keessatti waan ta'aa jiru argaa jirta. Odoo hedduun turin Itoophiyaan dhiibbaa guddaa jala gara Suudis irraa dhiibbaa guddaa jala akka seentu natti mul'ata. Kun immoo dirqama yookiin Suudii ofirraa muranii gara Emireetitti galu yookiin immoo Emireet ofirraa muruu dirqisiisee jiru kun rakkoo balaa hamaa qabaatee dhufa. Duratti UAE'n Itoophiyaa funyaan qabdee oofaa jirteetti haga qabatamaadha inni sun keessumaa gama nageenyaan lammaffaa immoo duratti kan kaaste waraanni Sudaan inuma daangaratti loltuu akka bobbaasaa jiru jeneraalonni isaanii irra deddeebiin dubbataa turanii ajajamtee waraana biyyattii illee Turkii yeroo turan sanatti biyya ollaa maqaa osoo hin dhayin akeekkachiisaniiru tarii walitti bu'iinsi Sudaan fi Itoophiyaa keessa ka'uu mala Itoophiyaan dhuguma hidhattoota RSF kaampii kenniteetti wanti mirkanaa jira. Kaampii kennu waan nama wal falmisiisu natti fakkaatu anis dhuunfaadhaan kan mirkaneeffadheedha. Kaampiin kennamee jira. Wanni amatti ifan ta'in mooraan kun mooraa leenjii qofa ta'amoo daangaa gama Wallaggaa fi Beenishaangul kanaan gara Suudaanitti lolli banama kan jedhu. Kaampii kennu haga tokko obsuu danda'u. Lolli asiin banamnaan garuu balaa hamaadha buusa. Gaafii amma tireetti kaafteef Emireetii funyaan qabdee deemaa jirti kan jedhuuf Emireet waggoota torban kana Itoophiyaa bitattee jirti yoo jenne waan hedduu walga'ii natti fakkaatu. Lola Tigraay keessatti shoora guddaadha kan taphatanii. Har'a ministeeronni keenya jeneraalonni keenya baha galti isaanii Emireet keessa. Kuni icciitii osoo hin ta'in waan addunyaan guutuun beektu. Kun waan amma tireefu kaaftettuu fida. Sudaan keessatti Emireet hirmaachaa jirti. Meeshaa waraanaa irra jireessan gara Itoophiyaatiin garas galchaa akka turan ragaan ifatti agarsiisaa jira. Sanbira dabree amma yoo lolli gara Itoophiyaatti irraa Sudaan qabanamu taate Sudaan, Eertiraa, Somaaliyaa, Ijipt gara tokko ta'anii gargaarsa guddaa Suudii wajjin ta'uun lolli Sudaan keessa godhamuu fi lolli Itoophiyaa keessa godhamu walitti makamuu danda'a. Akkuma beektu Sudaan keessa waraana Tigraay guddaa jira. Waraana TPLF guddaa jira. Gara Kibxoorii lamoo kan ta'u jira achi warra humna waraanaa Sudaan wajjin ta'ee warra RSF lolaa jiru. Lolli kun hagammaa daangaa nama tol daangaa cicee malee daangaan hanga tokko tureera. Amma booda garuu yoo gara Beenishaangul kana lolli gara Sudaanitti qabanamu taate daangaa Sudaan fi Itoophiyaa wanni jedhamu hafee lolli kun bahaa dhihaan biyyoota lamaan walitti borcee gaagama guddaa fiduu danda'a. Sudaan already adda facaatee jirti. Kun Itoophiyaas gara balaa Sudaan kanatti akka geessuun sodaadha. Guddaa galatoomii Jawaar amma Itoophiyaa keessatti mootummaan akka ajendaatti kan qabatee jiru dhimma ulaa galaana kana garreen gaddaa eegalee itti fufeera. Keessumaa dhimma asab kanas irra deddeebiin agarraa miidiyaa biyyaalessaa irratti. Itoophiyaan ulaa galaana karaa nagaanis ta'u nan argadha jetteetti. Asirratti yeroo baay'ee paartiilee mormituu atileeffatti baatee dubbatte ejjennoo kee ibsita. Ejjennoon isaanii yeroo ibsan hin agarru. Garuu akka nama siyaasa tokkotti akka nama siyaasa Itoophiyaas ta'e gaanfa Afrikaa xiinxaluutti Itoophiyaan akkamiin ulaa galaanaa mirkaneeffachuu dandeessi? Adeemsa mootummaan itti adeemaa jiru milkeessuu danda'a? Itoophiyaan ulaa galaanaa argachuu qabdi. Waan ejjennoo bara baraati. Bara biif jaaramtu irraa kaasee ejjennoo jirudha. Gara fuulduraas barbaachisaadha. Maaliif keessattuu yeroo ammaa kanatti naannoo keenyatti biyyoonni hedduu dhufanii hirmaachaa jiru. Nuti garuu galaana kanarraa kiiloomeetira muraasa dhiyaa fagaannee daldala guddaa daldala keenyaaf karri jiru kana qofa tahee callifnee ilaaluu hin dandeenyu. Hirmaachuun keenya barbaachisaadha. Nu qofaaf osoo hin ta'in biyyoota naannoo kanaas illee barbaachisaadha. Gara kamiin argamuu danda'a? Yoo humnaanii yookiin dippiloomaasiini. Wanni guddaan garuu humni jiraayidha.
yeroo ammaa kanatti humni akkasitti deemtee ittiin qabachuu yeroo baay'ee warri mootummaa kun dubbatan nan dhagaya. Waan Raashaan goote fa'aa waan biyyoonni adda addaa godhan fa'aa humni yoo jiraate garuu ammatti Itoophiyaan rakkoo xaxamaa keessa guddaa keessa jirti. Gama dippiloomaasiinis gara waraanaatiinis gara siyaasa keessootiinis gara tasgabbii keessootiinis haalli qabatamaa amma jiru Itoophiyaan humnaan deemtee lafa tokko qabattee san booda dhimma itti ba'uudhaaf waan gaagamtuu nama keessa seente kana hammeessaa kan deemudha. Kana irratti gaafilee reefu ati kaaftee wajjin wal qabsiisuun barbaachisaadha. Ilaa Itoophiyaan fi Eertiraan isaa ta'u Itoophiyaan fi Soomaaliyaan dhimmoota adda addaa irratti ollaa waan ta'aniif ilkaan garrabni walitti bu'uun isaanii waan rakkoo hin qabu. Walitti bu'iinsi kun garuu yeroo ammatti lolli keessoo biyyoota keessatti godhamaa jirus haa ta'u lolli biyyoota lama jidduus godhamu. Intrastate conflict kan jennuun kuni fedhii fi wal faallessuu biyyoota hogganoota keenyaatiin caalaa fedhii fi wal faallessuu biyyoota bajiddu galeessaa kanaan kan dhiibamaa jiru. Dhimmi asabisa amma fakkeenya complicated kan ta'e Imireet achirra turte deebitee qabachuu barbaaddi. Warri Suudii immoo dhufaa keessa dhufaa jiru jechuudha. Kanaaf yoo Itoophiyaan buufata galaanaa qabaachuun nageenyaafis dinagdee isiitiifis fayyadanii barbaachisa. Kana garuu waa lama avoid gochuu barbaachisa. Tokko bakka osoo humna hin qabaatiin keessattuu biyyoota ollatti dhaadachuun diina ofitti hammeessuudha. Biyyoonni sun dhiibamanii warreen fakkeenya diina Itoophiyaa jedhamanii ilaalan kan akka Ijiptii harka akka galan kun immoo rakkoo keessootii fi biyyoota ollaatiifis akka nu saaxilu godha. Dhimmi biraa immoo ajandaa keenya ta'ee deemuu danda'uu qaba malee ajandaa ormaa tarkaanfachiisuu qabna. Amma hawaasa dippiloomaasii keessattis ta'e biyyoota ollaa keessatti akkaataan Itoophiyaan dhimma galaanaa itti dhiibaa jirtu kun akka ajandaa isiitti osoo hin ta'in akka ajandaa Imireet akka ta'etti kan fudhatamaa jiru. Maaliif immoo kun kan jedhamu? Imireet galaana diimaa gama asaan kana keessatti hirmaachuu barbaaddi. Maaliif Suudii wajjin wal dorgommii keessa waan jirtuuf. Kana immoo kallattiidhaan mootummaa Eertiraas irraa argachuu waan hin dandeenyeef gama Itoophiyaatiin to'achuu barbaaddi kan jedhu kun shakkii guddaa uumee jira jechuudha. Shakkiin kun warreen Imireetiin wal faallessanis akkasumas immoo warreen Itoophiyaan faallessanis guuza bahanii Itoophiyaa biyyoota ollaa wajjin akkasumas keessoo ishiititti nageenyi tasgabbiin akka dhufne hammeessaa akka deemaniif carraa kan saaqudha. Ani ulaa galaanaa Itoophiyaan argachuu kanarratti itti qophaa'u gama dippiloomaasiitiin wanni Itoophiyaa fayyadu akkaataa Soomaaliyaas Eertiraas fayyaduu danda'uun through regional integration itti deemuutu sila bu'aa qaba. Haalli amma itti deemaa jirru kun saaxilamummaa vulnerability Itoophiyaa hedduu dabalee faayidaa irraa argannu caalaa miidhaan isaa guyyaa guyyaan dabalaa akka deemu kan argaa jiru. Kana dura yeroo barreeffama kee tokko keessatti mootummaan amma akka dubbiin akka totolee jirutti inummaa dhageettiin Itoophiyaa gaanfa Afrikaattis ta'e idil addunyaatti akka cimee jiru dubbata. Ati gama kaaniin የኩስምና ዲፕሎማሲ yookiin immoo dippiloomaasiin Itoophiyaa hin kusuusee boquu cabsee waan jedhee kaasta. Kanaafuu inni sirrii kamii? Egaa biyya tokko biyya akka Itoophiyaa tokko biyyoonni alaa maaliif barbaadu? Waa lamaaf barbaadu. Wanni gurguddaa lama. Tokko diinagdee nurratti gurgurachuu yookiin immoo dhufanii nu biratti invest godhanii keessattuu humna nama baay'ee chipilee dhiyeessuu hin dandeenye investimentii nu biratti hojjechuudhaaf. Kan lammaffaa keessattuu warri lixaa kan nu barbaadan nageenya naannoo irratti humna waraanaa keenya humna tikaa keenya fayyadamnee nageenya naannoo tasgabbeessuu irratti shoora akka taphannuuf waan malamaaf kan nu barbaadamu waan biraatiif miti. Inni guddaan actually securityidha. Waggoota torban dabre kana keessatti humni waraanaa fi humni tikaa Itoophiyaa sababa wal waraansa keessootiin laamsha'ee jira. Kun waan wal falmannu miti. Dameen basaasaatis taate dameen raayyaa ittisa biyyaa Itoophiyaadhaa kan waggaa torbaatiin wal bira yoo qabne baay'ee laafee jira. Sababoota hedduu sarreessee jira. Keessattuu wal waraansa kana keessattuu kun laafatee jira. Wal waraansi kun immoo waraana qofa yookiin humna nageenyaa keenya qofa osoo hin ta'in diinagdee keenya daakee jira. Diinagdeen Itoophiyaa waggoota kurnan dabreef sanii oliifis laamshaa deemee yeroo ammaa gaagama hamaa keessa jira jechuudha. Kanaaf dhageettiin biyya tokkoo kan madaalamu humna waraanaa cimaa qabaachuu fi diinagdee cimaa qabaachuuni. San booda dandeettii dippiloomaasii hariiroo dippiloomaasii qabaachuudhaan.
Gama hundaan yoo madaalte yeroo ammaatitti humni dippiloomaasii Itoophiyaa dhageettiin dippiloomaasii Itoophiyaa baay'ee hir'ateera. Dur Itoophiyaan waltajjiilee G20 haa taatu waltajjiilee gurguddaa irratti dhimma nageenya Afrikaa irratti dhimma nageenya addunyaa irratti dhimma dinagdee addunyaa irratti sadarkaa ittiin hirmaataa turte. Keessattuu bara Haayile Sillaasee bara Mallasaa Itoophiyaan dhiibbaa guddaa godhaa turte. Baroonni sunniin baroota humni nageenyaas yoo xiqqaate humni nageenyaas baay'ee cimaa itti ture. Naannoo Afrikaa bahaa kanarratti olaantummaa waraanaaf tikaa qabaachaa itti turte. Anchor state takka utubaa naannoo kanaa jedhamtee ilaalamtu turte. Amma garuu akkasitti miti ilaalamtu. Utubaa naannoo kanaa utubaa nageenya naannoo kanaa wanni jedhamtuuf maaliif ture? Suudaan tasgabbeessuudhaaf, Somaaliyaa tasgabbeessuudhaaf, Koongoo tasgabbeessuudhaaf deemuu waraana ergachuu qofa osoo hin ta'in waraanni sunis bira dabree biyyoota kan tasgabbeessuu danda'a ture. Amma sun hin jiru. Amma Itoophiyaan madda rakkoo nageenyaa net exporter of insecurity taateet kan ilaalamaa jiru. Suudaan keessattis, Somaaliyaa keessattis bakkoota adda addaatti walitti bu'iinsi nuti qabaachaa jirru kun keessattuu odoo humna hin qabaatin humna osoo hin qabaatin siyaasni lolaa nuti waan politiks nuti gaggeessaa jirru kun gama dippiloomaasiinis hedduu nuti qeessee jira kuni waan itti yaadamuu qabu. Kana qofaa miti. Ministeerri Haajaa Alaa Itoophiyaadha bara mootummaa Abiy kana dhageettii dhabee jira. Almost diigamee jira. Dippiloomaatonni imaammata tarsiimoo mootummaan hordofuyyuu hin qabanii hin beekanis. Bakka hedduutti isaan hin argaa. Kanaaf Itoophiyaan dhageettiinis ol guddate kan jedhu kan dhugaarraa fagaateedha. Ayyayyee yoo gabaabsitee naa deebistee gaaffiiwwan kaanis nan qaba yeroo qabnu hojii wal qabate Itoophiyaan amma yoo itti aansitee Israa'elitti aansitee Somaalilaandiif yoo bakkeemti kennite faayidaa isaarra miidhaa isaatu jabaadha akkasiin hubadhe yaada keerraa. Faayidaa fi miidhatu caalaa osoo hin ta'in carraa balleessineedha. Process matters. Adeemsi hedduu murteessaadha. Gaafa duraa yeroo Somaalilaand wajjin walii gallu san hojii dippiloomaasii guddaa hojjechuu danda'u ture. Warra Israa'eelota kanas haa ta'u, warra Ameerikaa, warra Ingilizii, warra Somaalilaandiif beekamtii kennuu daangarra deddeemaa ture san wajjin hojjechuun akkasumas immoo warra Somaaliyaa hawaasa Somaaliyaa wajjinis hojjechuu barbaachisa ture. Maaliif Somaaliyaa fi Itoophiyaan seenaa wal waraansaa guddaa qabu. Yeroo Itoophiyaan waa'ee Somaaliyaa irratti waa xiqqoo hojjette sabboonummaan Somaaliyaa akka malee danfa. Kan agarrees amma kana. Tokko diinummaa gadoo godaannisa kaleessaa san kakaasee uummata Somaaliyaa Itoophiyaa irratti hedduu kakaasee jechuudha. Saboota Somaalee kan Somaaliyaa keessa jiran qofa osoo hin ta'in Islee irraa kaasee hanga Jibuutiitti kan jiran jechuudha. Lammaffaa immoo hojii dippiloomaasii gahaa osoo hin hojjetin waan itti deemneef lixaanis bahaanis humnoonni gurguddaan Chaayinaanis, Ameerikaanis, Raashiyaanis ejjennoo tokkoon kan morman waan Itoophiyaan yaalte san jechuudha. Erga itti seename immoo takkaa itti qiniinatanii itti deemuun hin deemamne. Akkuma nama dura jedhe amma tuffatamne jechuudha. Kanaaf amma beekamtii yoo kennines bu'aa silaa argachuu qabnu waan argannu natti fakkaatu dhooneen jechaa jiru. Ayyayyee mee siyaasa biyya keessaatiin si deebisa. Muddamni ji'oota muraasa darbeef mootummaa federaalaa fi mootummaa Asmaraa jiru gidduu akkasumas immoo mootummaa federaalaa fi gartuu TPLF gidduu haalaan cimeetti jira. Waliigalteen Piriitooriyaa nagaa buusuusii yookiin immoo dhukaasa dhaabuusii garuu nagaa waaraa fiduu hin dandeenye. Tarii TPLF Eertiraa gaafa laallennu walitti bu'uuf jedhu waraana seenuuf jedhu irra deddeebi'ee jedhamaas ture garuu ta'aa hin jiru. Ammallee garuu muddamni sun jira. Garamitti bu'uu danda'a? Agartee kaalkuleeshiniin gara mootummaa Itoophiyaatiin gara biyyiin ture kanatu balaa kan hundaaf fide. Erguma aangorraa dhufee kaasee hariiroon Eertiraa wajjin godhame hariiroo sirna qabeessa ta'e kan waliigaltee ifa ta'e irratti hundaa'uu dhabuun hariiroo dantaa biyyoota lamaanii ol kaasu osoo hin ta'in hariiroo yookiin immoo tumsa waraanaa warra Tigraay cabsuudhaaf akkasitti tolfame. Guuza sadiin warra Tigraay waraanan mootummaa federaalaa, humnoota Amaaraatii fi humnoota Eertiraa. Gaafa araara Piriitooriyaa dhaqan immoo warra Eertiraa warra Amaaraa dhiisanitti araaratti dhaqan jechuudha. Waliin duultee gaafa nagaa immoo kophaa nagaa buusuun
warra kaan diinomse jechuudha. Yeroo ammaatitti tumsi jarri jaarrate tumsa Tigraay deebiseen cabsachaa waan inni jiruuf Eertiraas asa humnaaniin qabadha waan jedhuuf of baraaruudhaaf jecha tumsa jaarratanii jiran. Garuu garee lachuu yeroo of qusachaa jiru akkamitti of qusachaa jiru mootummaan federaalaa yookiin immoo mootummaan Itoophiyaadhaa humna waraana godhuu hin qabu amma. Humna waraanan keessattuu humnoota Tigraay fi Eertiraa kan Amaaraas ta'ee riboota biraa dabalatee lola godhamu san irra aanuudhaaf humna akkasii hin qabu. Kanaaf of qusataa jira. Afaanii haa jiru malee of qusachaa jira. Warri kunis immoo rasaasa duraa dhukaasuu barbaadan. Lolli akka eegalu barbaadu garuu rasaasa duraa dhukaasuudhaan hariiroo dippiloomaasii yookiin immoo tumsa dippiloomaasii amma argatan ofirraa hanqisuu hin barbaadan. Kanaaf yeroodhaaf of qusachuun jira. Garuu immoo wanni akkanaa kun keessattuu ololli lolaa kun deemaa jabaataa waggaa dhufu osoo wal sodaatanis osoo wal loluun barbaannes tasa lola seenuu danda'u. Keessattuu amma waan reefuu jenne saniin waa'ee biyyoota biraatiin keessattuu biyyoota addaa qaban kun keessa jiraachuu isaanii yoo yaadatti gaafa ijoollee amma ijoolleen xiqqoon lama yoo lolte wal tumuu sodaattee wal cina dhaabbattee kun immoo warri cinaa jiru mi'aati dhiiraa tuqi titicha bal'aa meerraa kaasiyan yoo jarri lamaa wal sodaates warri cinaa jiru walitti darbaa jechuudha. Jarri walitti kibjaa san booda wal gangalchuutti dhufa. Ani amma kanan sodaadhu mootummaan Eertiraas mootummaan Itoophiyaas warri Maqalees osoo loluuf hawwii guddaa qabaachuu baataniiru warri alaa kun walitti gad darbee lola eegalchiisuu danda'a. Keessattuu akkuma reefu jee fakkeenyaaf flash pointiin jiran. Flash pointiin fakkeenyaaf yoo waraanni RSF kun gara Beenishaanguliin gara Sudaan kan seenu taate humnoonni biraa humna Itoophiyaa kana daayivert gochuudhaaf lolli eegalchiisuu danda'u. Karaan lolli ittiin eegalamuu danda'u baay'ee jira. Kana hanqisuu kan danda'amu deeskaleet gochuu kan danda'amu tokko ol waraanaa hir'isuudhaani. Lammaffaa kallattiidhaan waliigaltee Piretooriyaas haa taatu gara hojiitti irratti irra deebianii waliin dubbachuu warra Eertiraa wajjin yoo taate irra deebianii waliin dubbachuudhaan malee haalli amma jiru kun haalli walitti dhaadataa wal doorsisaa deemamu kun gaaf tokko osoo hin yaadamin lolli akka dhoowwu carraa guddaa banaa deemaa jira. Hayyee gaaffii koo xumuraan jira yeroo qabnu wajjin mee siyaasa Oromootiin si deebisa. Jawaar amma KFO keessa jirtaa? Eenan jira. Hayyee egaa paartichi Finfinnee keessa dorgomee dheeraa filannoo biyyaalessaa dhufaa jiru irratti tarii kanneen Finfinnee keessatti dorgoman keessa maqaan kee tarraa'ee jira namoonni sagal akka kaadhimaman paartichi ibsee ture. San paartichi yeroo isaa eeggatee kan ibsu ta'a garuu waa'ee filannoo irratti ejjennoo paartichi fudhate nan deeggara maaliifi paartiin kun waggoota 30 dabreef filannoo keessatti hirmaataa ture sirna dimokiraasii biyyattii ijaaruudhaaf dhaarii guddaadha kan godhaa ture. Garuu haalli amma Oromiyaa keessa jiru haala namni akkuma fedhetti abbaan fedheen ajjeefamu waan ta'eef qabsoo mirga uummata Oromootis taate sirna dimokiraasii Itoophiyaa keessatti ijaaruuf godhamu keessatti aarsaa hin taane baasuudha taatti. Miseensota keenya deeggartoota keenya dhaqaa filadhaa dhaqaa filamaa jennee yoo ergine laaftutti abbaan fedhe ajjeesee wareegama bilaash wareegama kasaaraa baay'isa. Kanaaf murtiin paartichi godhe paartii murtii sirriiti. Gara fuulduraa paartichi hoggaa haalli jijjiirame kan hirmaatu ta'a. Haalli amma Finfinnee keessatti dorgomuudhaaf itti murtaa'es seeraan paarticha akkana hin haqamne ittisuudhaan garuu immoo miseensota keenya immoo ajjeefamuu fi balaa biraarraa baraaruudhaaf tarkaanfii fudhataman ta'eef tarkaanfii sirriiti. Mi'asuma irratti dabalee paartiilee mormituu kana duras nutti himtee turte mootummaa duratti filannoo ittaanu irratti sirriitti morkachuu danda'u mootummaa haala amma argaa jirruun mootummaan akka cimee jiruu fi paartiileen siyaasaa akka laafanii jiran mul'ata. Kana dura yeroo dubbisne jalaan hojjetaa turreette ammatti biyya keessa yoo hin jirtu tarii yaaddoo akkasii qabdaa biyyatti deebi'uudhaaf yeroo xumuraaf ministeera muummee Abiy wajjin yoo wal argitan maafan kan isin gaafadha irra deebiidhaan qeeqa cimaa bulchaa Itoophiyaa irratti waan kaastuudhaaf. Gama filannootiin paartiileen mormitoota hin laaffatanii miti.
Paartiiwwan mormitoota sochuu hin dorgamanii miti. Miseensa paartii mormituu ifatti taatee dhiisiiti. Kaabinee tokko ijantaan ilaaltee jedhamnee ajjeefamta. Hidhamta, saamamta. Kanaaf haala kana keessatti paartiin biyya bulchu jabaateet paartiin kun laaffate jedhamuu hin danda'u. Yeroo ammaa shororkaa mootummaa state sponsor terrorizimiitu biyya sana keessatti gaggeeffamaa jira. Kanaaf haala sana keessatti paartiileen kun miseensota isaanii, deeggartoota isaanii ifatti baasanii, cimina isaanii ifatti baasanii dorgommitti haaseenu jechuun itti gaafatamummaa hamaa qaba. Bala hamaadha qaba. Kun haala qabatamaa lubbuu namaatiif yaaduu dhaburraa kan madde waan ta'eef kan osoo dirreen siyaasaa xiqqaa bal'ate kabiraa haafu ajjeechan suukanneessan guyya guyyaan namarra raawwatamu kun osoo kan dhaabatu taate awudoo zamuma agaruma zama bara ihaadeegsanuu dirreen siyaasaa xinnoo sun kan banamu taate bilisignaan bara hin dabru. Maaliif haalli dinagdee biyyattii qaroominni jireenya saamichi korrapshiniin malaammaltummaan ummanni akka malee of jibbee jira, mootummaa kana jibbee jira. Carraa argannaan paartiin laafaa kamiyyuu mo'achuu hin danda'a. Haa ta'u garuu saaxilamummaa ofii kana hanqisuudhaaf paartii warri aangorra jiran shororkaa bananii waan jiraniif haalli ittiin dorgomamuu danda'amu Itoophiyaa keessa hin jiru. Keessattuu Oromiyaa fi Amaara keessa filannoon kan yaadamu miti. Tole duratti waa'ee hariiroo ministeera muummee Abiy wajjin qabdu gaafadheen ture. Yeroo xumuraaf yoo maasoftan biyyattuu deebitee beektaa? Eegasii eega biyyaa baatee? Amma bara darbeetti biyyatti deebi'aan ture. Warra mootummaa qaamota adda addaa wajjin keessattuu haala nageenyaa irratti waliin hojjechaa turre. Yaalaa turre wanti sunis hin taane. Kanaaf wanti baasu keessattuu of turmaa deemanii immoo biyyattii lola keessa seensanii maqaa Oromoo jalatti dahoo godhachuudhaaf yaaluun isaanii saba kanas biyya kanas gaagama hamaadhaaf waan dhiyeessuuf falli jiru alarraa qabsaa'uu uummata kanaafis biyya kanaafis sagalee ta'uu kan jedhu murteesseetiin itti deeme ammatti hin deebine. Maafan gaaffii kanas gaafadhee waggaa dhufuu waan filannoo waggaa dhufuu yoo miti ji'oota muraasa booda filannoo waan jiruu fi tarii duula filannoo keessatti Finfinnee keessatti arguu dandeenya waan jedhu baruudhaa fi meesuma wal qabsiisiitii namoonni keessumaa qeeqxoonni kee Jawaar akka durii miti dhiibbaan isaa laafeeraa jedhu dhageettiinis dhiibbaan isaa ittiin jedhu tareettis dhageesses ta'uu danda'a maali deebiin kee? Duulli filannoo Itoophiyaa Oromiyaa keessa duulli filannoo godhamu hin jiraatu. Jiraachuus hin danda'u. Duula filannoo goona jedhanii miseensota deeggartoota ofii saaxiluun du'aa fi ajjeechaa fi miidhaadhaaf saaxiluun akkuma reeffi hin jedhe gaafatamummaan qabu. Waa'ee dhiibbaa kiyyaa sun yoo sun dhugaa ta'e maaliif halkanii guyyaa narratti duula bare. Sun waan malaalu waan qabatamaan gara fuulduraa laalluudha. Sun baay'ee na yaachisu waan waggaa dabre kana keessatti eegan siyaasatti deebi'ee waan biyya san keessatti siyaasa biyya sanii hagamta akka sochoosuun akka danda'amu ajandaa seet gochuun akka danda'amu isin gaazexeessitoota takka keessa deemtanii ilaaluu dandeessanii sun baay'ee na yaachisu. Walii galatti garuu siyaasni biyya sanii akka malee wabbadee waan jiruuf. Siyaasa keessaa gara siyaasa wal nyaachuutitti uummata nyaachuutitti yeroo ammaa mootummaa sirna isteetii ulaagaa mootummaa guutuu miti kan biyya keessa jiru. Mootummaa shiftummaa biyya keessa kan gaggeeffamaa jiru. Haala san keessatti rakkoolee guddoo jira. Rakkoon san immoo qabsoodhaan irraa aanna. Haalli Oromoo amma keessa jiru Afrikaan gawlaba baatee booda waggoota turan 60moota irraa kaasee hanga 80moota haala turan san keessa fakkaata. Gita bittaa ormaa jalaa bahanii gara sirna abbaa irree haaraa umurni aangoo qabatee sirna abbaa irree haaraa ijaaruudhaaf yaaliin godhe gara waraansaatti seense biyyoota akka Naayijeeriyaa, biyyoota Koongoo biyyoonni hedduun rakkoo san keessa Zimbaabuwee dabalatee gariin suuta keessaa bahanii gariin immoo hagammaatu diigamanii deemaa jiru. Wanni annis ta'e namoonni biraa yaalaa jirru yoo xiqqaate biyyi kun nu argatte akka hin diigamne, uummanni kun nu argatte akka hin diigamne, amma sirna dimokiraasii ijaaruu irratti fuulleffachuu qofa osoo hin ta'in biyya baraaru, saba kana baraaru, san booda yoo biyyi diigamurraa baraarame
badii warri aangoo jiru raawwachaa jiruu fi giddugalummaa takkaahuu hirmaannaa badii biyyoonni ollaa godhaa jiran kana biyyoonni humna qaban kun godhaa jiran kanarraa uummata kanaa fi biyya kana baraaruu yoo ka danda'amu taate kun I think injifannoo guddaadha garuu sunis hedduu yaaduu hedduu hojjechuu barbaachisaa jechuudha. Joota muraasa dura paartilee Amaaraa akkasumas immoo kaawwaliin wal faana akka hojjettan mootummaa kana dura akka dhaabbattan ibsitaniittu hidhattoota dabalatee jechuudha. Asirratti gaaffii lamaan kaasa. Kanaafuu Jawaar warra karaa nagaan qabsaanis warra hidhannoodhaan qabsaanis lamman isaanii deeggara jechuudha. Mootummaa Itoophiyaa irraa aangoo fudhachuu fi isarratti yaada kennan barbaada. Lammaffaa immoo yaaduma duranaa kennite irratti keessumaa paartileen kaanis mootummaan hacuuccaan irratti raawwataa jedhanii himatu. Tarii filannoon amma deemsifamu kun rakkoo biyyattii keessa jiru jettee yaaddeef filmaata yookiin immoo deebii fiduu danda'a? Gaaffii duraarratti waa'ee warra qawwee deeggaru warra kaan mormuuti miti. Rakkoo Itoophiyaa furuu yoo kan barbaachisu taate biyya san baraaruu yoo kan barbaachisu taate humnoota biyya san keessa dhiibbaa qaban hunda wajjin hojjechuun dirqamata. Yeroo har'aatti ribeeloltoonni Oromiyaa keessa jiran, Amaaraa keessa jiran, Tigraay keessa jiran waan calliftee bira dabruu dandeessuu miti. Isaanitti osoo hin haasa'iin, isaan wajjin osoo hin mari'attiin, isaan wajjin wal hubannoo irra gahuudhaaf osoo hin carraaqin moggatti dhiiftee wanni fiduu hin jiru. Mee amma olaa gaafanna. Waraana bilisummaa Oromoo moggatti dhiiftee Oromiyaa keessatti nagaa fidu, sirna dimokiraasii fidu, reefu dubbanne bara. Filannoo Oromiyaa keessatti kan hirmaachuu hin dandeenyeef sababa dhabiinsa nageenyaati jedha. Ama equationii nageenyaa wal waraansaa san keessaa tokko waraana bilisummaa Oromooti. Tooftaa qabsoo hidhannoo ani qabsoo hidhannootti nama qabsoo nagaatti nama beekamaadha. Garuu haalli qabatamaan Oromiyaa keessa jiru siyaasa dinagdee hawaasummaa Oromiyaa irratti dhiibbaa guddaa kan qabu waraana bilisummaa Oromooti. Kana moggatti dhiiftee isin wajjin hin haasa'u isin wajjin hin dubbadhu jettee gara tokko dhufuu dandeessu. Bifuma wal fakkaatuun Amaaraa keessatti naannoo Amaaraa irra jireessi yeroo ammaa to'annoo faannoo jala jira. Siyaasni Amaaraa amma faannoodhaan hoogganamaa jira. Siyaasni Amaaraa amma mootummaa Itoophiyaa keessa hin jiru. Amaarri mootummaa Itoophiyaa keessa luqqifatee jira. Tigraay mootummaa Itoophiyaa keessa luqqifatee jira. Xiqqoo hawaasa kibbaatii fi hawaasa Somaalee fi hawaasa Oromootu keessa jira. Biyya kana walitti deebiftee yoo xiqqaate immoo Oromoo fi saboonni kun akka waliin finneef humnoonni hidhatan kun gara fuuldura balaa kana daranii walirratti akka hin finneef humnoota kana wajjin haasa'uun humnoota kana walitti dhiyeessuun dirqama lammummaati dirqama hooggansaati saniin bahachaa jira jechuudha. Kanaaf waa'ee qabsoo hidhannoo deeggaruu osoo hin ta'in haalli qabataman riyaalitiin yeroo har'aa Itoophiyaa keessa jiru humnoota hidhatanis kan hidhatanis hayyootas abbootii dinagdees baay'ee isaan qofa miti warra mootummaa wajjin haasaa hin jira qondaalota mootummaa qondaalota waraanaa hunda wajjin haasa'uudha gaafata warra aangoorra jiran kan yeroo baay'ee amma kan inni ittiin qotamatamu raayyaa ittisa biyyaarraa harka qabdaa naan jedhan maaliif badii isaan raawwatan wallaaleetii miti ajjeecha isaan raawwatan wallaaleetii miti san saaxilaa garuu dhaabbanni raayyaa ittisa biyyaa kun yoo ka diigamu taate dhaabbanni takkitti saboonni biyya sanii amma waliin qaban raayyaa ittisa biyyaati. Raayyaan kun yoo kan diigamu taate biyyi kun hin diigamaadha. Kanaaf gaafa warri TPLF dhufanis amma gadda Geetaachoon saaxilaa ture. Gaafa warri TPLF dhufanis akka isaan Finfinneen dhufne kan hin mormaa turee fi inni guddaan raayyaa ittisa biyyaa diigamnaan biyyi kun ni diigama. Saboonni kun balaa hamaadhaaf saaxilamu kan jedhu. Kanaaf hojiin yeroo wajjin hojjechaa jirru cimee itti fufa kana daran gara fuulduraatti fufnaa jechuudha. Ayyaayye gaaffii koo xumuraatti sakandii muraasa qofaan haa deebista achumaan nagaadhaan mana waan ta'eedhaa fi jarri mootummaa yookiin warri mootummaa Jawaar faannoof dhimma jedhanii si himatu ejjennoo irratti faannoo irratti qabdu maali sakandii muraasaan. Duri ani farra Amaaraati farra Kiristaanaati har'a immoo jaalajaaltoo humnoota Amaaraa takka faannoo taate kan jedhan akkuma reefu siin jedhe an tokko uummanni Amaaraa fi uummanni Oromoo wal keessattuu siyaasni Amaaraa fi Oromoo akka wal faalleessu sirriitti hin beeka. Haa ta'u garuu addaan bahuus hin danda'u. Itoophiyaan Oromiyaan naannoon Amaaraa nagaa argatanii akka tuffan yoo kan barbaadamu taate hooggansi Amaaraa fi Oromoo walitti haasa'uun dirqama. Kun har'a miti
gaafa biyya galle irraa obbolee cufaa wajjin taane Oromoo Amaaraa daayaloog jennee eeganii dhaabee siyaalaatti ture jechuudha. Amma immoo siyaasni Amaaraa akkuma isin jedhutti mootummaa keessa biyya keessaa walumatti qabatamaan saabatee bahee bosonatti galee jira. Faannootti osoo haasa'iin warra faannoo abaaraatu Oromiyaafis taate Itoophiyaaf nagaan fida jechuun hin yaadamu. Ololli amma warri mootummaa fidan kun bara warra Amaaraa guuza baafatanii Tigraay Oromiyaa rukutaa turan san shanee jedhanitti abaaraa turan. Oromiyaa keessatti waraana bilisummaa Oromoo wajjin osoo haasa'iin Amaaraa keessatti faannoo wajjin osoo haasa'iin Tigraay keessatti TPLF wajjin osoo haasa'iin abadan nageenyi biyya sanatti hin dhufu. Ani immoo biyya sanatti nageenya akka dhufu tasgabbiin akka deebi'u uummanni keenya dhumaatii gaaga'ama beelama keessa jiru kan keessa akka bahu lubbuutii hafteen carraaquu waan barbaaduuf kanaaf humnoota hidhatan hunda wajjin karura mootummaa dabalatee ittiin haasaya. Warra faannootti nan haasaya, warra bilisummaa Oromootti nan haasaya, warra TPLFittis nan haasaya jechuudha. Ayyee. Jawaar egaa waamicha keenya simattee turtii waliin waan taasiteef guddaa galatoomne. Atillee galatoomne ulfaadha. Ayyee daawwattoota keenya sagantaan BBC Afaan Oromoo irraa kanumaan xumuramaa keessummaan keenya Jawaar Maambar ture. Viidiyoo kana karaa YouTube keenya akkasumas immoo karaa Facebook keenya argachuu dandeessu. Akkasumas immoo barreeffama dheeraa websaayitii BBC Afaan Oromoo irraa odeeffachuu dandeessu. Waan nu daawwattaniif galatoomaa yeroo kaanis immoo keessummaa biraa finnee dhiyaannaa ulfaadha.